keessa isaanii hancaaca'e maaltu si'aaf massaara fuudhe birrii fuudhe naan jedhan kophaatti na argatanii kana gubbaa massaara na dhaabe amma immoo mootummaa maaliif asumatti nu duraa du'anii gootararra innaa gatte naa hafaa laata jette kaasee boba'aa abiddaa keessatti darbatee maaloo eenyu manqas waaqumatti buhannaa jira humnaan qabne iyyeeti isaanumatti haffe'amu. Arra jechuudha waan muraasa takka qabadhee dhufe wanti nani qabadhee dhufe maali yoo jettani asirratti dhufnee raawwannee walitti wajuu qofa osoo hin taane tokkummaa haa qabaannu. Tokkummaa haa qabaannu. Wal ilaallee wal tuffachuu bakka waliif kennuu dhabuu wal dhaga'uu dhabuu saba kanarraan kan ka'e diinni illee nu tuffatte boroodha nutti seente jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kam keessa yoo jiraanne haala kam keessa yoo jiraanne tokko haa taanu. Asirratti qofa osoo hin taane gar lafaatiin gar gadiitiin walitti dhufne tokko taanee raawwannee wal hammannee wal faana haa jiraannu. Gaafa sana diinni keenyas nurratti hin roorristu jechuudha. Diina keenya ofirraa dhoowwuu dandeenya gaafa sana. Gaafa tokko taane gaafa walitti dhufne gaafa nuti tokkummaa qabaanne diinni nu sodaatu nurraa baqatti waan taateef jechuudha. Kanaafiyyuu sabni Oromoo kamtiyyuu jechuudha bakka kam jiraadhu biyya kam jiraadhu eessatti argami tokkummaa qabaadhu. Walitti koottu gaafa ati walitti dhuftee wal bira jiraattee wal sagalee kan kee walitti fiddee wal keessatti hammattee jiraatte diinni tasumayyuu sitti dhufuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu taateen amma nurratti ta'e kuni har'a bichaa miti. Kaleessas ni jira dheengaddas ni jira garuu inni irraa kun immoo hedduma hin heddummate hin hammaate irra ba'e kan hin mul'anne hedduutu jira. Salaalee keessatti wantoonni kun ta'ee mul'ate malee kan biyyoota biraa keessatti wantoonni ta'aa jiru hedduutu jira. Hedduutu jira kan gurra keenyaan dhaga'aa jiru hedduutu jira. Maatii keenya keessa maal takka jiru? Maatiin keenya maal akka ta'aa jiranii maal akka gaafatamaa jiranii gadi ba'uu hin danda'ani. Meeqa asiin bu'ee Shawaa Bahaa keessa asiin bu'ee gara Walisoo maal takka jiru beektaa? Mtuun beeku maaliifin dubbataan jiranii waan ta'eef jechuudha. Dubbataan jiran maal yoo dubbatan maal ta'u hin du'u kunoo akkuma kana jechuudha. Yoo dubbatan maal ta'u hin qalamu kunoo akkuma kana. Kanaafiyyuu hin dubbatan hin callisu jechuudha. Hin callisu ukkaamamanii taa'u mana isaanii keessa waan gaafataman kennanii waan ta'an ta'anii wanti irra ga'e ni taa'u. Kanaafiyyuu kuni ifa godhatee ija godhatee gadi ba'ee mul'ate. Kan hin mul'atin hedduutu jira yaa jamaa hedduutu jira. Kanaafiyyuu tokko haa taanu tokkummaa haa qabaannu wal bira haa dhaabannu. Asirratti haasa'uu qofa osoo hin taane gar keessatiin walitti dhufne tokkummaa keenya haa jabeeffannu wal haa qabannu. Yoo nuti wal qabanne yoo nuti tokko taane yoo nuti wal bira jiraanne umtuu nu tuqu. Mootummaa hin jedhina. Mootummaa ofirraa dhiisaa. Mootummaan hin jiru jedhaa dhiisaa. Nuti tokko haa taanu. Nuti wal bira haa dhaabbannu. Yaa jamaa wanti nuti har'a ol kaawwachuudhaaf adeemnu kun biyya ormaa jirra. Namni kamiin keenyayyuu hojjetataa jirra. Maallaqa argatataa jirra. Maallaqni nuti kaawwannu suni maakiroo sakandii keessatti kan daaraa taatu yaa Rabbi kiyya. Maaliif hin kaawwadhaan jedhe bara. Maaliif hin kaawwadhaa kan obboleessa kootiif naaf hin taane? Maaliif hin kaawwadha kan obboleettii tiyyaaf naaf hin taane? Yoonarra isaaniif dhaabadhe, yoonarra nam takka oolfadhe, yoonarra
biyya takka nagaa itti buuse obboleewwan koo kan duuba koo dhufantu boru itti jiraachuu danda'a. Yoo nan illee har'a waa qabaachuu baadhe har'a nan hojjedha hin kaawwanne kanatti fixe sanatti fixe jedhee waanan of ilaafadhu yoo taate garuu dhaloonni boru fuuldura dhufan ifatti dhufu yoo narraa ani dhuguma nama ta'ee raawwadhee lammii koo fi biyya koof dhaabadhee diina ofirraa balleessa jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a isii kaawwattan kana laalinaa. Isiin har'a nuti kaawwannu kuni maakiroo sakandii keessatti kunoo abidda taatee kan baddudha jechuudha. Osoo hin nyaanna jennee achi kaawwannu otoo hin nyaatin hafna. Garuu immoo har'a yoo saba keenya bira dhaabbanne, har'a yoo lammii keenya bira dhaabbanne, har'a yoo bakka isaan kufanii jiran kana kaafanne, har'a yoo biyya teenya bira dhaabbanne, borummoo dhaloota fuuldura jira duuba keenya dhufaa jirantu iyyuu itti jiraata uffee jedhanii itti boqotanii jiraatu. Yoo nuti diina biyya keenya keessa har'a tokko taanee raawwannee balleessine. Kanaaf iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu namni kamiin keessanuu Oromoo taatanii kan jirtan walitti qabamaa bakka tokkotti asirratti qofa walitti dhufnee inni kun fuula miidiyaa qabu kamiin banatee irratti dubbachuu qofa osoo hin taane walitti dhufnee wal hammannee tokko haa taanu. Gaafa nuti tokko taane umtuu nu tuquu hin danda'u. Gaafa sana tokkummaa qabna taa'ee waan ta'eef kaanee dubbannullee dubbiin teenya sun ija godhattee waan taateef jechuudha. Kanaaf iyyuu baraanis ji'aanis guyyaanis sa'aatiidhaanis maakiroodhaanis boohuu osoo hin taane tokkummaa qabaannee imimmaan keenya kana qaragachuu qabna. Imimmaan keenya kana deebifachuu qabna. Lafee teenya caccabdee badde lubbuu teenya muramtee gatamte sana yaadataa gara fuulduraatti deemuudha. Kanaaf iyyuu yaa Oromoo koo yaa saba koo wal dhaggeeffadhaa. Asirratti miidiyaa qabdan irratti miidiyaa kamiyyuu haa ta'u miidiyaa irratti dubbachuu qofa osoo hin taane walitti koottaa gara keessatiin xiqqaanis guddaanis akkuma beekumsa keessaniititti walitti koottaa. Xiqqaan gaafa guddaa bira dhaqe ni guddata. Wallaalaan gaafa isa beeku bira dhaqe ni barata ni beeka gara hayyuutti deema boru. Kanaaf iyyuu walitti koottaa wal golfadhaa. Walitti koottaa wal barsiifadhaa. Walitti koottaa diina ofirraa balleessaa. Koottaa walitti haa dhufnu Oromoo koo. Meeqa keenyatu dhokatee jira. Meeqa keenyatu gadi ba'ee dhiisee afaan isaa qabatee taa'ee jira. Gaafa giddiinsitti dhuftu gaafa dirqamsiifamtu baatee dubbatta waan keessa kee jiru. Baatee iyyita osoo hin jaallatin. Tokkoon keessan amantaa dawoo godhattanii akka waan amantaan lammii keetiif hin dubbatisiin jedhee akka waan amantaan kee dhiiga keetiif hin dubbatisiin jedhee ani baay'een dubbadhu jettee kan teessuuf hedduutu jira. Kanarraaf hin taane yoomiif taata? Kanarraan dubbanne yoom dubbatta? Kanarraan mirmanne yoom mirmatta? Kanarraan lammii keef hin dhaabanne yoom dhaabatta? Yoomiif jiraatta? Atis boru ni badda bare. Atis boru ni badda. Bifa akkamiitiin akka biyya lafaa kanarraa deemtu hin beektu. Nama ajjeesiseen jechaan jiru. Kanaaf iyyuu lammii kee bira dhaabadhu. Isa rakkate bira dhaabadhu. Isa haati kee yommuu akkasittiin hangafaggafamtee lafarraan foqoqee jette. Lafarraan foqoqee intalli koo na fuuldura dhaabataa jirti naala ajjeesanii jedheen lafarra foqoqee jette. Maaltu nutti dhufa kana booda? Maali eegna kana booda? Maaliif teenya? Maali wanti nu dhufaa jiru? Maali wanni nu teessisu? Maaltu nu teessisaa jira? Maaliif teenya? Yoomiif kaawwanna isa hojjennu kana? Eessa kaawwataa jirra? Eessa nuti kan nuti kaawwataa jiru? Diina keenya keessa bara. Diina bara. Xilaata keenya keessa bara. Xilaatatu keessa jira bara. Biyyattiin nuti keessa kaawwataa jirru. Abbaan keenya, haati keenya, ilmaan teenya
kan keessa jiraataa jiran maallaqa keenya kan nuti achitti gidi kennaa jirru kan achitti kaawwataa jirru bar diinatu keessa garmaamaa jira bar diinatu morma itti nukutaa jira bar yoomiif kaawwanna ree yoomiif kan nuti kaawwannu eenyudhaaf keenya ree abiddaa fi moo diina keenyaaf yoo har'a lammii keenyaaf hin taane yoo har'a lammii keenya bira dhaabannee too isa kufee dafaa ittiin hin kaasne yoo biyya keenya maaliif nurratti rooristi diinni jennee too irratti jubba